Guyyaa har'aa qalbiin addunyaa waan tokkorra jira. Dhimmi kunis Raashiyaan Yuukireen irratti haleellaa banuu isheeti. Naannolee lamaan gama baha Yuukireen jiran foxxoqnu malee jedhan irraa gama kaabaan ammoo karaa Beelaarusiin akkasumas karaa kibbaa ammoo Kireemiyaa irraan dabalatee Raashiyaan kallattii hedduun Yuukireeniin weeraraa jirti. Haleellaan qilleensaa buufatawwan waraanaa fi buufatawwan xiyyaaraa Yuukireen irratti Raashiyaan kan gaggeeffame yoo ta'u, naannoo buufata xiyyaaraa guddaa qarqara Kiyevitti argamuttis lolli hamaan gaggeeffamaa jira. Humni waraanaa Yuukireen yoo xiqqaate xiyyaara waraanaa Raashiyaa 6 rukutanii akka kuffisan yoo himan, Raashiyaan ammoo bakkawwan xiyyeeffannoo waraanaa Yuukireen 70 ol ta'an barbadeessuu dubbachaa jirti. Lammiileen Yuukireen hedduun dahoo barbaadaa jiru. Kaan ammoo magaalaa guddoo biyyattii Kiyev dabalatee magaalota gurguddoo keessaa baqachaa jiru. Magaalaa guddoo Yuukireen Kiyev keessatti jireenya akkamii laata? Lammiilee Itoophiyaa Yuukireen jiraatan iyyaafannee illeenii abroomin argannee jirra. Biyyattii keessa barnoota irra kan jirtu shamarreen kun haala jiru akka naannutti himteetti. Iyya guddaa waan akka dhooyinsa boombii jira miti waan akkasii dhageenye. Bakki nani jiraadhu ammoo buufata xiyyaaraa irraa hedduu kan fagaatee miti. Naannoodhuma buufata xiyyaaraa haleelamee sana. Halkan saatii dheeraa inciisu waan ta'eef waan kana dhaga'een gara alaa baheen ilaale. Garuu sagalee iyyaa malee wanti natti mul'ate hin turre. Kan natti fakkaate yeroo baay'ee biyya kanatti sagantaawwan garaagaraa waan jiruuf richitii fa'aa natti fakkaate. Kiyev keessa sodaan hammaateera jedhama. Wanti jiru maal fakkaatame? Dhugaa dubbachuudhaaf wanti jiru ulfaataa fi sodaachisaadha. Nuti amma kan jirru Kiyev keessa. Tajaajilli taaksii argachuun haalaan rakkisaadha. Suppermaarkeetis deemtee nyaata fa'is argachuudhaaf baay'ee jabaadha. Balaliinsi xiyyaaraallee dhaabbateera. Wanti hunduu sodaachisaadha. Akkuma waliigalaatti Kiyev dabalatee Yuukireenitti hawaasni Itoophiyaa hagam faatu jirame? Ani asitti barattuudha. Barattoonni biyyaa akka as dhufaniif karaa ragaa fi dookumentiiwwaniin nan gargaara. Lakkoofsi lammiilee Itoophiyaas hangas mara kan jedhamu miti. Gariin isaanii bakka nageenyi jira jedhamu Leeviif jedhamtu deemaniiru. Kaan ammoo wayitan bilbiluuf mee jarjaruurra dura waan jiruu hubannaa yaa hordofnu dhugaa Leeviif deemuun faayidaa qabaa kan jedhanis jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf as Kiyev keessa turree nageenyi keenya ni eegama jechuun ulfaataadha. Kanneen hosteela keessa ta'anis ni jiru. Hanga ani beekutti kan bahee deemes ni jira. Kanas tures jira. Gama embaasii Itoophiyaatiin deeggarsaa fi hordoffiin isinii taasifamu ni jira? Qaamni hordoffii nuuf taasisu hin jiru. Embaasiin biyyoota kaanii lammiilee isaanii akka bahaniif odeeffannoo kennaniifiiru. Nuti garuu asii embaasii hin qabnu. Embaasiin keenya kan jiru Raashiyaarra. Wanti nutti himames hin jiru. Mee amma haalli Kiyev keessa jiru maal akka fakkaatu dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsime. Gara alaa baanee turre. Baankis deemnee maallaqa achii baafachuu qabna. Gara biyya biraallee yoo kan deemnu ta'e maallaqa kee gara doolaariitti geeddaruun qabda. Sababiinsaa qarshiin Yuukireen biyya biraatti waan hin hojjenneef jechuudha. Naannoo baankiiwwanittis hiriirri guddaatu jira. Har'a qofaa miti kan namoonni heddummachuu eegalan tureera. Har'a garuu baay'ee dabaleera. Gama suppermaarkeetitiin ammoo ganamarraa kaasee namoonni hedduun waan hin dhageenyee fi namni baay'een hin turre. Gara boodaa keessa namoonni baay'achuu eegalaniiru. Meeshaalee barbaaddullee argachuun rakkisaadha. Oomishni gariinis dhumeera. Nuti waan dandeenyu binneerra. Halkan keessa ammoo dhooyinsi ture. Lammiileen biyyattii ollaa keenya jiran shaanxaa isaanii baatanii godaanaa turan. Nuti ammoo haalichas waan hin beeknee fi garamis deemuu akka qabnu waan hin hubanneef ganama barii keessa sosocho'uun namoota hedduu agarree turre. Ammalleen foddaadhaan wayitan ilaalaa sitti haasa'aa jiru kanatti namoonni tokko tokko shaanxaa isaanii baatanii imalaa jiru. Inni kaan ammoo kan dhimma hin qabnes jiru. Uummataaf waan jechuu barbaadu yoo jiraate kadhannaa keessaniin nu gargaaraadha. Kanaan achitti wanti jedhu humtuu hin jiru. Kan jiru as Kiyev waan ta'eef xiyyeeffannaan haleellichaas as waan ta'eef wanti uumamuu danda'u hin beeknu.
Rakkoon kun karaa nageenyaatiin akka hiikamuuf yaadaatii biyyattiidhaaf kadhadhaan jedha. Godina Shawaa Lixaa aanaa Iluu Galaanitti namichi maqaan isaa Dajanee Ittafaa jedhamu barattoota kutaa 11 fi 12 baratan waaqa isinii kadhadheen akka qorumsa darbitan isin godhaa jechuun erga goyyomseen booda hanna moobaayilii raawwateen hidhaan adabame. Mana murtii Iluu Galaanitti haadha alangaa kan ta'an Qatsalaa Taaddasaa waan ta'e waa'ee lakkoo maatii olaanaatti himaniiru. Barattootaaf kadhachuu dhaqeetu moobaayilii isaa gaafa 30 haatee sanas barattootaaf kadhachuu dhaqee kadhatee moobaayilii tokko fudhatee manatti galee gaafa tokkos akkasumatti gaafuma 30 galgala kadhatee fi achiin borimtii isaa dhaqeetu mucaa waggaa 8 dhaqee koshoroo bitee mucatti ergeetu galee moobaayilii 4 fudhatee achi keessaa fudhateetu otoo hordofamu guyyaa'uma sana moobaayilii 5 wajjin harkatti qabame mana murtii aanaa Iluu Galaanitti dhiyeeffanneetu innis booruma nuti himanneetiin sirriidhaa yakka kana raawwadheeraa gocha kootii nan dogoggoree jechuun waan dhaddacha ifaarratti amaneef sababa sanaatiin hidhaa waggaa 2 fi ji'a 3 adabameera himatamaan kun. Akkaataan inni itti ijoollee barattootaa kana goyyomsee tarii isiniifan kadhadhannaa jedhu ija akka cunuffatan godheeti moo maal godheet goyyomsuu danda'e? Ijoollee kana siniin kadhadhaa yeroo inni jedhu yaa'uun kadhataa nama waaqayyooti jechuudhaan ijoolleen amma akkas nu godha yookaan nu haa taa'edhanii yaanni isaanii akka kanatti yaanne. Amma qabeenyi sun ijoolleedhaaf deebi'eera jechuudha. Deebi'eera manni murtii ajaja mana murtiitiin ijoolleedhaaf deebi'eera. Kanuma barattootaati moobaayiliin hundi? Hundumtu kanuma barattootaati. Odeessaalee gaggabaabootan darba Itoophiyaa dabalatee biyyoota waraanni keessa jiru keessatti sarbaminsi mirgoota namoomaa maanguddoota irra gahuu dabaluu jaarmiyaan mirgoota namoomaaf falmu Human Rights Watch hime. Waraanni naannoo Tigraay keessatti adeemaa ture akkasumas tasgabbii dhabiinsi naannolee Oromiyaa fi Beenshaangul Gumuzitti dhalate hordofuun tarkaanfiin qaamoleen nageenyaa hidhattoota irratti wayita fudhatan miidhaan qaqqabee jedheera. Pireezidaantiin Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa filannoo pireezidaantummaa bara kanaa irratti morkataa isaanii yeroo dheeraa Raayilaa Odingaa akka deeggaran ifatti labsan. Uhuruun filannoo hagayya 9 adeemsifamuuf jedhu irratti deeggartoonni isaanii morkataa isaanii durii Raayilaa Odingaa akka filatan dhaamsa dabarsaniiru. Raashiyaan erga Yukreen irratti haleellaa banteen booda gatiin boba'aa addunyaa akkaan dabale. Kunis waggaa 7 keessatti isa olaanaa yoo ta'u barmeelaan doolaara 100 galeera. Investoroonni dhiibbaan lola kanaan yaadda'uun gatiin warqees akka dabalu gochaa jira jedhu. Odeessaa garbiraattan darbaa qabxii qormaata biyyaalessaa bara 2013 kaleessa ibsameera. Kanaanis barattoonni qabxii olaanaa fidan namuu miidiyaa hawaasaa irratti isaan jajaa mana barumsaa bultii addaa waldaa misooma Oromiyaa damee Adaamaa irraa Gaaddisaa Qancooraa waldee yaaballoo ganda dharriittoo jedhamutti dhalatee guddate. Qormaata kanaan qabxii 628 galmeesseera. Waayilakoo Zalaalam Taaddasaa barattoota qabxii olaanaa fidan 2 dubbiseera. Dhalooti baadiyyaa horiitti isaatu guddadhe. Icciitiin milkaa'ina kee kanaa maalime Gaaddisaa? Wanni guddoon jabaatanii hojjechuu xiyyeeffannoo wayii kennuu dhabeeta. Qalbiin hojjechuu qalbii qabaachuu xiyyeeffatanii naani bakka waan cufaayyuu milkaa'uu hin danda'anii jedhee yaadaan. Sa'aatiin qayyabannaa kee akkam? Sa'a dheeraa dubbistamoo? Lakki sa'aatii dheeraa sa'aatii dubbisu garuu konsentireet godhee dubbisa. Sa'a dheeraa? Baay'ee yoo daallee laabireeriillee galee hin beeku. Doormum taa'ee sa'aatii wayii yoo dubbisu bakka konsentireeshiniin waan dubbisuuf dafee naagala hin qabadhaa waan. Gara fuula duraa maal qorachuu maal barachuu barbaadda? Waan teknooloojii odoo baradhee baay'ee natti tolan. Odoo carraa biyya lafa namijeessee fakkeenya qorumsi biyya lafaa hedduun proficiency test gaafata. Isaan ammoo doolaaraan kaffalamaa odoo nam biyya lafaa fuula ol baradhee akkas na gargaaranii akkuma natti tola. Barattoota qabxii olaanaa galmeessan keessaa tokko kan taatee fi barattuun gosa barnootaa herreegaan qabxii 100 galmeessites kana jetti. Maqaan guutuu koo Siifan Fiixaa Hiikaa. Hayyee tole Siifan eessatti dhalattee guddatte mana barumsaa eessatti jalqabde? Ani kan hin dhaladhee Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Fincaa. Magaalaa Fincaatti. Haga 5tti magaalaa Fincaa. Sana booda immoo magaalaa Naqamteen baratte. Sana booda sagalee 12 Adaamaa Odaa. Mee qabxiin kee ammaa kun waliigallisaa meeqa kan intiraansii kun? Kan intiraansii CBC'n akka haqameeru dhageessanitti jedhee na yaada. CBC hojii yoo daballe 700 keessaa 639 ta'a. Yoo CBC naqame immoo 600 keessaa
542. Inumaayyuu hin dabala jechuudha kan kee yoo haqames. Yoo haqame hin dabala. Dubartoota keessaa qabxii tokkoffaanis kan keeti. Akkas jedhanii garuu shuuriin taaneen isa homaan dhageen qabu. Maatisii yookaan barnoota herreegaa dhibba fidde siifanii jedhan dhugaadhaa mee kana nutti himi icciitiinsaas maali? Dhugumadha dhibba fideera. Icciitiinsaa amma kan yaadutti mana barumsaa Odaatti yeroo barachaa ture. Qormaanni qoramaa turre fi intiraansiin kuni xinnoo wal gatti. Sun kan mooraatti qoramaa turre akka qo'annu taasisaa kana caala. Isaaf qophaa'aa waan hin turee fi qormaata cimaaf qophaa'aa waan hin ture inni kun immoo salphatee yeroo ba'u kana argachuu dandeessu. Qabxii herreegaa kanaan dura qabxiin ati herreega irratti galmeessitu kan warra kaanii ni caala ture hundumaa? No amma kana caalee osoo hin taane waluma madaalaa deemsina garuu waaqnis na gargaaree isa kanarratti immoo irra caalaa immoo yeroo baay'ee qormaata yeroo hin qoramu baay'ee keessa godheen hojjedha. Har'aafis irra deddeebisee ilaala baay'inaan sababa kanaatti ta'uu danda'a. Hayyee siifan guyyaatti sa'a gamiifaa sa'a barnootaatiin ala hammam qayyabatta sa'aatii dheeraan dubbistaa? Sa'aatii kilaasii booda kanan dubbisu kilaasii irraa kan baanu naannoo 9tti naannoo 10 kaasee amma 12tti dubbisee dan kaasee erga deemee naannoo 1 kaasee amma 5 keessatti yoo baay'ate sa'aatii 6 jechuudha. Daayiriktarri mana barumsaa bultii addaa kanaa obbo Abbabaa Zawudee bara darbee mana barnootaa isaaniitti barnoota fiiziksiin 100 keessaa 100 fiduun seenaan akka galmaa'e himuun baranas gama barnoota herreegaan seenaan haaraa galmaa'eeraa jedhu. Egaa barattoonni kun naachuraalii dandeettiidhaan kennaa haa qabanii waan itti kennamu fudhachuu kaa'aa danda'an malee barattoonni kun waan ciccimoo ta'aniif qofa qabxii kana galmeessanii jechuun hin danda'amu. Tireendii waggaa adda addaa yoo ilaallu barattoota keenya ammam ga'umsinee ammam irratti ifaayinee qabxii isaanii kan akka finnu yaabbanni barumsaa fi maanajimentiin waldaa barsiisonni sirriitti beeku. Ijoolleen kunis fiiziksii darreen gaddaas 100 galmaa'ee jira. Seenaa haaraa miti baranas 100tti dabalamee jira. Seenaan haaraan barana galmaa'ee herreega irratti herreega namni sodaatu barattuu siifan 100 keessaa fiddee jirti. Egaa inni kun akkaataatti dhufuu danda'aniif tokko barattoonni hariiroo barsiisota wajjin qabu. Daree keessatti wanti isaan baratan diiteelidhaan baratu. Barsiisonnis mooraa mana barnootaa keessa jiru waan ta'eef yeroo isaan gaafii qabanitti barsiisonni keenya sa'aatii 18 mooraa mana barnootaa kana keessatti waan tajaajilaniif yeruma gaafii qabanitti barsiisota wajjin mari'achuu ni danda'u. Ispeeshaalii amma ijoollee kana lamaan yoo ilaalle hariiroo addaadha. Tokkoffaa jaalala saabjektii kanarraa kan qaban irraa ka'e. Lammaffaa immoo boondiin barsiisota isaan wajjin qaban cimaa waan ta'eef. Akka mooltan daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaaf qabnu kunoo. Ofiisaa adda bilisa baasaa Gambeelaa jechuun kan of waamuuf hoogganaa akka ta'an obbo Zaang Duweer mootummaatti harka kennatan jechuudhaan waajjirri sekretariyaati Gambeelaa beeksisee jira. Obbo Zaang kana dura waamicha nagaa naannoon sun dhiyeessetti taansuudhaan karaa hoogganoota gosoota naannootiin karaa nagaa qabsaa'uu filataniiru jechuudhaan hoogganaan waajjirichaa obbo Ugeetoo Odiing raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Zaang qabsoo hidhannootti kamakaman bara 2013 ta'uu obbo Ugeetuun ibsanii jiran. Filannoo bara 2013 Itoophiyaan gaggeessite irratti paartii maqaa misooma nageenyaa fi diimokiraasii uummata Gaambeellaa jechuudhaan hirmaatetu gara adda bilisa baasaa uummata Gaambeellaa jedhutti maqaa jijjiirratee qabsoo hidhannootti seenee jechuudhaan hoogganaan kominikeeshinii bulchiinsa mootummaa naannoo Gaambeellaa obbo Ugeetuu Adiingii ibsaniiru. ከዚህ በፊት የጋምቤላ ነጻነት ግንባር ኪኒን ብሎ ራሱ ዲክሌር ያደረገው ወደ ጫካ በመግባት miseensi tokko kan filannoo biyyaalessaa irratti qooda fudhataa ture erga filannoo irratti injifatamuu baree duuba dhaaba kana hundeessee bosona kan seene malee duraan qabsoo karaa nagaa hordofa ture. Kanaaf qabsoon kun kan fuula hin qabne saba sabatti buusuu waan ta'eef kanaan dura bulchiinsi Gaambeellaa karaa jaarolii ijoolleen qaama kan waliin gara bosonaa galan akka nagaan deebi'an tumsa taasisanii namoonni 25 deebi'anii turan. Amma immoo gaggeessaan dhaabbatichaa kan kanaan dura gara qabsoo nagaatti dhufuuf yaalee mijechuu fi dhiisee ture kaleessa garuu gara jaarsolii biyyaa dhaqee karaa sanaan harka isaa mootummaaf akka kennatu ta'eera.
Kanaan dura waamicha karaa nagaa jaarsoliin biyyaa dursitoonni gosaa fi mootummaan naannoo taasiseefiin miseensonni garee hidhattootaa 26 obbo Zaan dabalatee harka kan kennatan yoo ta'u dursaan waraanaa kun kaleessa yeroo harka kennatan qofaa isaanii akka ta'es obbo Ugatuun dubbataniiru. Kan inni dubbate. Kaleessa harka kan kennatan hoogganaa waraana adda bilisa baasaa uummattoota Gaambeellaa obbo Zaan bilbilaan dubbisuudhaaf carraaqqiin taasise hin milkoofne. Hoogganaan waraanaa kun harka kennachuu waliin wal qabatee garee hidhattootaa adda bilisa baasaa uummattoota Gaambeellaa irraa hanga ammaatti wanti dhagahame hin jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahayi Daamxoo Finfinneerra. Walwaraansi mootummaa federaalaa fi hidhattoota TPLF gidduutti waggaa tokko oliif geggeessamaa ture amma qabbanaa adeemee jira. Haa ta'u malee naannoo hollaa Affaar bakka siiviilonni finciltoota TPLF dura dhaabbachuuf hidhatan keessatti lolli itti fufeera. Hospitaalli ijoon kan magaalaa Afdeeraa keessaa madoodhaan guutamee jira jedha gabaasi Vinkas Asis. Jiraataa Affaar kata'an Aayichaa Nuur akka jedhanitti kan as dhufneef lubbuu keenya oolfachuuf jecha garuu haalli maatiin keenya keessa jiran sodaachisaadha lubbuun haa jiraataniif dhiisuu isaanii hin beeknuu jedhan. Hoogganaan hospitaala Dubiitii Dr. Hussein Adan akkas jedhu. We had patients who had penetrating abdominal injury and some patients who had brain injury. Dhukkubsatoota rasaasni qaama isaanii seene garaa isaaniirra kanneen miidhaman kaan immoo kanneen sammuu isaaniirra miidhaan ga'e sababaa dho'insa mudateetiin ijoollee balaan gubachuurra ga'ee fi harkiif miilli isaanii cita qabna. Dr. Hussein Adan akka jedhanitti namoonni ituu balaa sana jalaa dheessanii argamu. Balaan konkolaataallee dhaqqabeera namoonni 6 du'anii kanneen irraa ooluuf carraa argatan immoo gara hospitaalaatti finnee jirraa jedhan. Lolli naannoo Affaar loltoonni TPLF haleellaa naannoo albuudaan badhaate kana keessatti baatee amajjii erga bananii qabee hammaatee jira. Siiviilonni hanqinni deeggarsa mootummaa waan jiruuf jecha TPLF lolicha gara magaalaalee naannichaa hanga tokkotti fide jechuudhaan komee dhiyeessu. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abidaangoor gandeen boomaa gaallisaaf carruu keessaa baatilee 8 dura qeerraa buqqaanii naannoo Oromiyaa Finfinneetti komee dhiyeeffachuuf deddeebi'aa akka turan ta'uu kan ibsan buqqaatonni ammayyuu rakkoo keessa jiraachuu isaanii dubbatu. Shawaa Kaabaarraa ka'anii kaleessa godina Arsii Asallaa aanaa Marsii magaalaa Abboomsaatti kan argaman ta'ullee ibsanii jiru. Bakka bu'aa buqqaatotaa ta'uu kan dubbatan obbo Dastaa namni jedhaman waggoota 18f qe'ee keessa jiraatan gadhiisanii akka ba'an taasifaman bara 2013 ta'uu ibsanii amma bakkaa bakkatti deemanii ka jiraatan ta'uu dubbatan. Waajjirri nagaaf nageenya magaalaa Finfinnee kana laalchisuun ibsa baaseen buqqaatonni kun Finfinnee erga ga'anii qabee deeggarsa gochaa fi ka jiru ta'uu ibsee mootummaa naannoo Oromiyaaf koomishina ittisa balaa biyyoolessaa waliin ta'uudhaan qubsuma yeroo fi mijeessaa turuu fi beeksisee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Raashaan kamisa har'aa ganama Yuukireen irratti haleellaa raawwachuudhaan magaalaa galma mootummaa Kiiviin dabalatee magaalaalee Yuukireen 6 ol irratti haleellaa misaayilaa geggeessitee jirti. Hoogganaan Raashaa Vilaadimiir Putiin biyyoonni kabroon jidduu akka hin seenne yoo akeekkachiisan michoonni Yuukireen warreen gama dhiyaa haleellaa Raashaa balaaleffachuudhaan deeggarsa qaban ibsanii uggura marsaa haaraa cimaa kaa'uudhaaf waadaa seenaniiru. Putin haasaa televiziyoonaa irratti dhiyaachuun dhageessisaniin doorsisa Yuukireen kan ittiin jedhaniif deebii kennuuf jecha Yuukireen gama bahaa keessatti duula waraanaa eegaluu isaanii beeksisan. Kanneen naannoo Doombaas keessaa tarkaanfii kana kan morman daafuu hamaa arganii hin beekne kan isaan eeggatu ta'uu Putin akeekkachiisaniiru. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zeleniskii akka jedhanitti humnoonni Raashaa caasaalee waraana Yuukireeniif waardiyyaalee daangaa irratti haleellaa raawwatan jedhan. Mootummaan guutummaa biyyattii keessatti seera hooggansa waraanaa gadhaabe. Uummatis tasgabbaa'ee mana akka turu gaafataniiru. Rifaatuun hin jiru nuti cimoodha waan maraafuu qophoofnee jirra eenyuun iyyuu ni injifannaa sababiinsaas nuti Yuukireenii jedhan Zeleniskiin. Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення Seera hooggansa waraanaa naasuutu mudachuuf jira. Ijoollee kana eessan dhoksa? Qubsumni hin jiru, homtuu hin jiru, bakki isaa dirree ifaadha eessan dhaqa jedhan. Boodarras Yuukireen hariiroo dippiloomaasummaa Raashaa waliin qabdu kutuusee beeksistee jirti.
Yuukireen sababa nageenyaaf akkaan sodaachisaa waan ta'eef jecha samii ishee balalii imaltootaaf cufuu har'a beeksistee jirti. To'attoonni aviyeeshinii Awurooppaallee sababa waraansi geggeeffamaa jiruuf naannolee daangaa Raashaa fi Beelaaruus irra balali'uun sodaachisaa ta'uu akeekkachiisaniiru. Pireezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin Yuukireen gama bahaa keessatti kamisa har'aa duula waraanaa labsanii jiran. Tajaajilli dhaaba daandii balalii Yuukireen marsariitii isaa irratti maxxansuudhaan samiin balalii biyyattii balalii siiviilota maraaf har'aa qabee cufamuusaa beeksisee jira. Tajaajilli to'annoo balaliis har'a hojii rarraasuusaa beeksiseera. Dhaabbati nageenya aviyeeshinii gamtaa Awurooppaa samiin balalii Raashaa fi Beelaaruus hanga kiiloomeetira 185 Yuukireen waliin waldaangessutti xayyaaraaf balaa ta'uu mala jechuudhaan beeksisee jira. Xayyaarawwan siivilii beekaa yookaan adda baasuu dhabuudhaan irratti fuulleffatamuu danda'a jechuun illee akeekkachiisee jira. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.